kiyya kanaan tuh media demo kana jedhama. Agarsi. Fan doe sufi bakka hin jiraami yoo addoofte. La ilaha Batu barbaad. Nama fagoota Wallahi bulu wallahi warabbal kabareedin. Waria wasi Billahi bulu wallahi. akkas taanaan diriyoon himaa biyyiiti ufiin hin jettu reet. maaliif dayta? Abbaa fedha takka namni takka gaafa aare. Seera jiraan jettu. Namanna fuuldura jira namni kun albee qaba namni shugguxii qaba jettu. Wallahi wabillahi nama fakkeenyaaf amma naaf si oduu miidiyaa irratti wal lolle. Jennee aaruu malee wayisa tola argannee wal dhoofna. Hin baannu aarii. Wallahi. Kanaaf wal kabajnee Amma reediyee galatoomi wanni ati jettellee sirriidha keessan seenini keessaallee bayi. Anama garuu koreen akki naan jette ati kaayiroo deemuu qabdaa naan jette sii galee. An duraana takka jenne. Amma dhufaan jiru itti ma warra guruppii itti lakkeedhaani. Natti akka gabaabatu hin barbaadu akkana taana. No, ana qofa addaa'e malee namni biraa na dhoofne baay'isee namni biraa nagee qaba nagee rafee bulaara anatu addaadha ati waan tuite ani yoo dhufte mun kisi keessummeessuu danda'ama nagee si affeere. Ma akkana na himaa maraadhee achi dhufa oduu ati karaa na yaamte deemaa raayidheetiin si bilbila. Ati waraana kiyya maaraga sii kennama malee. Ati waraana saati ati waraana reedit turre La samu wanni akkana itti achi na fidne. Uumama kiyya La wallahi lazim. Akkanumatti waraana keetti lakki. waraana kiyya Bilbilaan. Dhageeffadhu callisi farsa waraana beeksisuudha callisi. uumama kiyya wayii isinitti maa warri waraanaa dhageeffadha. Ani reediin amma fakkeenyaaf aslii saahiba kiyya mubeen saahiba kiyya ijoolleen takka takka saahiba kiyya. Atiin kun yoo nama sanii wal loltee kokkee wal ajjeesu wal eeggatte sababa nama sanii an xalaata sin godhu uumama kiyya kun isaa wal lolte malee anaa wal lolleemi siigalee diina nama hin godhu ani namni tokko tokko yoo nama hiriyaan kee nama sanii wal lolatillee yoo nama sanii ittiin aarii sitti aara ani waan akkasii hin beeku ana nan tuqin malee abbaa fedhanii yoo wal lolan hiriyaa kiyyaan siigalee hammeenya nama sanii sitti himu garuu normaal akka namummaatti si dubbisaa akkuma gisee kamuu fakkeenya waan akka uumama akkasii qaba namni tokko tokko ilaalcha akkamii qaba ati fakkeenya mubee yoo loltan akka waan asiin oduu akka waan ilaalcha akkasiin qaba nama kamuu ija tokko laala nama na kabajeen kabajaa nama na jaalateen jaaladha nama na jibbellee na jaaladha maaliif jennaan rabbi irraa waa argadha dantaa nama irraa waan argadhu so እንደዛ ነው ብራዘር Ada kanaaf yeroo hunda warri kaayiroo kun gidee ajandaa kennu ajandaan kee keessa hin jirre nutsuuf iddii barabbo akka baye. Meebaran yoo wallolan bal ebaluun akka isaan jedhee ebaluu wal qabatee. Amma laali taawwa yeroo fiddu maal jetti beektaa? Kun heetoo dhugee kun aanan dhugee jetti. Kun ammoo daabboo yaatetti. Kareedii kun keessaa dhabama yenna daanuu gidee maradaati. Biraasee lamaas kabbariisanidha. Ana koomidii irra nama kabaju kana lafattis nama kabaja baay'isee namni hundi wallahi nama biyya kana jiroo gaafattan namni hundi kabajaa guddaa naa qaba. Amma reediila qal'annellee kolfine taphannellee wallahi dhugaa dubbachuufi wanni sun waan hin taane dalagamee jira garuu nu akka ta'ellee ta'u jaarsota kennanne jaarsonni sun hin fidan taanaan hin fidanii hin fidan taanaan ammoo kara jiru walirraa kafallee nullee haga dandeenyuun baatii 4-5 nutti fudhatullee homaa rakkoo hin qabu dalagaan hin jiru beekta. Karaa taanii baatiin gootsin erga Sigale. Nagai amma koreen maal jetti beektaa biyya faranjii kana teettee ati deemuu qabdaa waan danda'amu guutochi si gargaaraa jette. Ergaadhiin doolaara qidmaa ergaadhiin si erganii si galaafatanii. Qidmaadha sila akka wanti irra amma meeqa jira ka ittiin deemu amma deebisuu deemaa irratti hin faraddaama ennaan shakkaa jira beektee martuu wayii akkas ta'a jedhee. Marta akkasii miti anabicha tuufadho anabicha bokkokee xiqqoo biyya kanatti hin dubbadhuu miiqloo ofirra namni yoo hin dubbanne hin bokkokaa beek. Namni yoo dubbatte warra ofirraa baafattaa namni hagaan maasee kana xiqqoo qalallanti jedhee maaliif jenna? Waa ofirraa baasuun bareedaadha beekta. Yaa. Thank you. Amma koi amma sima qoma fanaddaamo asliin oo xiqqishoo lafaa shocho'a. Ati fanaddaa hin shocho'u. Asliin maal godhaa socha asliin hin dubbatu miskiina nama. Bakka yoo waan biraallee dhabee asliillee dhahee deebi'ee nama fanaddaman irraa koree ima deema bakka eega koreen deeminaan jette. Lafuma kaanii edha ende lafa kaanii wal erguutu jira edha. Inde maa wanni deema maar waan xiqqaa miti baramma zamooni deema irra kunoo guuramee jira mallayi ni wanna irra galee. Miskiina wallahi warra miidiyaa ka wallahi laati
Ajandaa kana qababbaluun danda'aa warri miidiyaa kun ajaa'iba. Dhimma guuran leebar namni baay'isa wayi. Allahu akbar akauntii Reedi dhaggeeffatu sitti uummata jechuudha. Uummata. Miliyoona Uummata nagaa reedi. yeroo cidha inni si gargaaraan jedhanii an ammoo waan deemuuf guddaa'uun lama carras bichaa ነው እንጂ እዛ መቀመጥ ሳይሆን አችቲ Wannoodha amma seera qaba biyyuun du'uuma qoratteeree seera akkaataa itti seenan akkaataa itti karaa cufan. Maal qorata kun dhaggeeffadhu kun hin qoratu yookaan du'u yookaan ajjeesuu deema waan ta'eef wanni inni qoratu kittiin hin jiru. Muudidhaan kaayiroo dhuftee ispoonsara Kanaadaa bitatu doolaara walitti qabatte. ላ አይደለም ላ አኒ አመናማዳ አኩመ ሶሻል ሚዲያ irratti hojiin garsiisa anamma wanni qonna qorachiisu barbaachisu wanni kaayiroo maal jennaan kaayoon du'uu fi jiraachuuti si galee. Yaa. Allah ajaa'iba. Doktor Asli as jira. Bar dhaggeeffadhu reedi wallahi asala jira asliin dhaggeeffadhu reedi ummata ramadaana jechuun ji'a tokko shayxaana irraa hidhamee soomee jedhee amma ajandaan banameef jechuudha akka ajaa'ibaa kanatti eetti tole wallahi arrabne hidhaa keessaa baana. Intaloon Samiira jedhanii tun dubrummaa waan qabdu fakkaatti ante sagaleen isii uummata akka nagaa jirtu. Teessanii ante barmicattiin baddaa Asli Fayyaa. Alhamdulillah. jirta Sponsaraan kaasiita kaayiroon dhuftu Samiira wal fuuna. hidhu baggalee biyyarra dhufoodha asli bannaati na fuudhe achitti achi na fidime rabbi jedhi rabbi irraa argatta. Paketii taasirraa kafala sponsora sirraa ta'a guutuu jedhu. Sihii mucaa biyya kiyyaatilee shitti hin kennine aslan kasii hin kennine natti taaftu yuga narraa iyyuu cittee adabamtu. Eenyu seetaati Samiira gaafatanii dhabuun hin jiru habiibi. Habiibi sii kennaaree sii kennaa. Waadaa seeni mee wallaahi sii kenna jedhe. Si agarraamu. Asii dhagaye achi booda gisee isiin achi dhufte akkam goota feen. Gaba kaan si qabe. Akkam godha. Baga si qabe waan badaa haasa'oodha. Abarsaa miti abaarsa qaba kanaaf qabe. Gaba kaan qabu. Asli diksii singalee jechuudha dhufoodha achi na fidigaa. Guyyaa takkas taatu sii kennaa. Namitti wannoo sun duuta nyaatanii si sun mana isii maan dhaalle maal gootaa dhufu. Hundeetii bar ganda Bee wallaahi birkeen duuta jedhime. Birqeen duuta yaadni mana hoteela birqeen dhaaltu. Dhufne shiroo sirraa Ati takka asli hin beekan beeka hoteela birkee manna haaraa fi lafiiti bannaat golba keessa zeeroo aantii waynee birkee amma gadi bu'ee booya. Guyyaa tokko hin dhayne hoteela san. Laalaalaatti burtubeetii achi duubatti barannaa beektii ashaqqalee seena oola habiibi hin beeka sirriitti beekan. Shoortii yoo. Ay Samiira waraattu. Durbummaa isin durbee itti qabdee war gaaf tokko garaana nyaattu irratti bakka. Abar Angeeffadhu asli. Ati malee birkee sadi duraan dhayne namni achi hin dhaqin wallaahi lazii hin jiru namni achi hin dhaqin. Argaa diksis qabdu achi bichaa bar duraan. An guyyaa baay'ee dhaqa jedhee qoraan irratti rakkate yoo san ijoollee dhasaatoo cabsee gurgura. Waraana irratti rakkatee. Ani kino asli timirti beetiin achi duuba bireen beektaati timirti beetii itti barannu sun duuba san jiraami. Achuma itti as baana beektaa fuuldura sanitti nu. Hin beekan. Rakkoo wallahi. Baarzaafi qaba durbee sun sila duuban. Hin qaba dakasiin hin qabee. Hin qabee Akka ajaa'ibaa kanatti qaba. Namni nama argu achitti. Namni nama argu yoo achi gadi baadiyyaadha beekte. Kiraasii kireeffattee galtu fa'aa jira waan rakkoon hin jiru. Namni hin argu takkittiinu. Haslan timirti beetii sun jechuun laal reedii fillafiitti timirti beetii katamaa namni duuban immoo baadiyyaadha beekte. Duuban homuu hin jiru namni si argu takkittiin hin jiru kalaas. Innu algaba birqeessan innu. Algaba birqeessan. Orofaa qaba. Yeroo boqonnaa orofaan hin baay'ata. Inni orofaan qabu dhageeffadhu. Nam tokko jechuun algaa birrii qabalurraa achi wayyaa biyyu beeyta. San wayyaa algarraayyuu. Yuunifoormii Kaalgaa irrallee bara achitti baay'ee namatti wanna jedha beektaa bakka akkasiisanii. Ijjigu. Agaayyoo. Ijjigaayyoo guddisa. Doktora.
Itoophiyaa jirti himannaan. Asli Oh, Jigayo. bareedduu koo damma koo abbaa kabajamaa koo Jirta Bucheko. dhugaa waaqayyo siidha kan amma ammaatti na kabaje dhugaa kiristoos mubaarikiin na tuffate siidha sii kan na kabaju dhugaa waaqayyo. Feemasoonni Oromoo akkasuma bar hin boonani gurraa jaraan dandamu dhiisi ammoo ana qofa miskiinni feemasoonni Sigaayyoo maaliif si galchee inni maaliif miskiina beektaa? Dhugaa waaqa jiraata rabbi mees. Gurraacha. Ammoo bisooti garaa ofii abboofattee tiri wannoo jettu dhiis. Reedi sim jedhe haasoitu miira keessa jirti. Nagaruman sitti maa jiraam ani asirrii argees hin beeku yeroo baay'ee nagashin jiraa inuma nagashin nan didu kan yaadu koo fudhatee sammuu koo na eegee asirrii duwwaa rabbi mee na dhageessa miti abbaa koolaa dhala isaatti hin balleessi. Amiin. Amiin. Waan biraa miti nama sammuu keessi eegee ookee siin jedhee hillinaa jiraata namni ishii kanaaf asirrii jaalladha yeroo hundumaan dhugaa waaqa jiraata. Jigaayoo koo ani har'aa miti gaafa ati si dhukkubu sanuu si waliin hagoomna kiyya sagalee si taa ture waan qaburraa si ergaa ture barsitti himne man. Na bira ga'eera utuu ati gargaarsa naan godhate iyyuu namni sammuu jiraata la. Okay ishi tole ishi namni namaan jiru bakka namni birrii miti doolaara miti sammuu kabajati naa qabdutu na tamachaanaan. Kabajame ammallee yeroo kamuu gizee kamuu onnee kiyya keessa jirta kabaja. Akkamaati nagaa kiidhaa Fayyaadha. jira haadhoo Gara keessan sanii sodomuu barbaade bosona seenanaan jedhan jedhee sodaadhe meen tala qeellamta akkana barbaade. gaara qubna garuma tuuti na gaafatte immoo bayi siin du'a malee. Ati jedhu hiriyyaan keessun jaalallee yookiin abbaa manaa qabdi baay'ee natti bareedee dubbisuu sodaadhe. Irraa du'e. Irraa du'e jetti. Abbaa Jigaayoo. Ima jette wallaahi lajiib irraa Jaanan du'e. jedhuure. Waaqayyo adiisuuf gaa. Biyyoon itti salphattu. Jigaayoo. Hinduu jechuudha kolfaarti. Isin Finfinnee jirti moo Naqamtee jirti waliin? Naqamte. Naqamtee san halkan lama bulee bannaati. Bakka maxaallo samoonni dhufuu barbaada. Kan qabeenya. Kan qabeera Bakkaan qabee ante hiriyaa bareedduu takka qabdi beeyta. Kutee moo qaatan jedha. Amma Qaamni si bira qoosaa miti ansiif jedhee amantaa. Amma jechuun bukkee engada bukkee buleen deebi'ee ammas bukkee engada mana ishee buleen deebi'ee kottuu jedheedhaan na bukkee dhufti wal bukkee deemnee bullaa. Ati naaf jettee maaloodha jettee? Shabaka si qabe neetworkii. Itooti qubna garaa siif jedhee amantaa jijjiirsi anumaaf jedhe asilitti yeroo mitu jedhee maaloo asilii moo? Ani waa'ee jireenya keessa orummaa kee miti kabajati namaa qabdudha. Arrabsiteetu narraa quncaaf deeyyuu arrabaan nama arrabsita malee garaa kee keessi qulqulluudha. Wayyoo tukana dura wal beennatee immoo. Osoo duraan wannan jedhanii duraan lan. Gaafa inni affaanyii gaabbasiin. Bakka inni. Silaa isiin silaa duraan wal bartanii akkamii akkamsitti tola arsiliin kun nu deebisine. Wayne sila yoonaa asin jiru malee. Zebira. Asin jiru malee sila. Baay'ee jaalattaa jechuudha aslii kana. Dhugaa baay'een jaalladha. Dhugaa nan jaalladha. Gaariidha. Kabajame dhugaa rabbi. Nama jaalachuu waan gaariidha. Bareeda. Duwwaa miti. Si qofa osoo hin taane immoo ilaa asitti wanti ati beekuu qabdu si qofa osoo hin taane Oromoo guutuu jaalata. Nullee ni jaalannaani namni hundi nima jaalataan maaliif ennaa inni garaa isaa qulqulluu ta'ee Waaqayyo garaa isaa immoo qulqulluu godhe beekta nama miti. Silkii biraa deeme Jigaayoo maal jettee irra naa deebi'a please. Laasin jiru Si faarsitu imimmaan qabatu dadhabdi Habiibi. Araba Asli jaalata waan jette. eebannaa taachu.
Maal araba ulaanaatti ture Akka maal jette naani osoo jette osoo duraan dursee osoo amma osoo hin ta'in dura aslii bare asiin jiru tana bira jiraa jettee hagammaa bira dhaqee. akkana hin jenne. Dhugaa yoo irra deebi'a. Aslii akkana hin jenne jedha daddabe wallaa akkana jette bira jiraa jette asiin jiru tan. Ala asili anaan na fuuta miti dhaggeeffatu laa dhaggeeffatu yaadi koo si galee ala ana hin jenne ofiitti si jijjiirre laa dhaggeeffadhu. Ofii koo itti of jijjiiruu barbaadeen miti garuu ituu asli kana dura bareedatee yookaan obboleettii koo yookaan durbii koo yookaan fira koo fuudhee fira taaneerra. Ati yoo itti heerumte maal rakkoo qabaati? Mee fakkeenya. Lakkaabbee. Dura odoo. Lakkaabbee. Amma osoo hin ta'in amma dur. Tiduna. Jigaayo dhungadhu dhungadhu waan san dhungadhu. Sitarte jigaayo. Wayne sitarte. Waqa. Siduna harka dhungattee jirti sigaa hin dagatte isiin. Asli jira yaadi koo. Jigaayo ilaa gaafiin kenna siin galle. Dura odoon amma osoo hin taane dura odoo aslii kana wal bartee raatte ofii keetii ittiin heerumtu ati. Lakki ofii kooti miti antira koo karaa nama gaarii jireenya gaarii argatu malee ofii kooti lakki ofii koo nanti jedhu. Anaaf jigaayo Miskiina wal. obbolaa qulqulluudha. Kabajaa qabdu. Jigaayo ammaan si jaala dhabeeta gurraatti akka kootitti karaaf si jabeessa bar. Kan gurraattiitu miyaa. Usmee irratti eegalan fuudheeran. Jigaayo tadiimtuu irra dhoyti. Bade tadiimtuu akkasii namatti tafte kun warra. Bade sarbanne gaa. Shamarran deemtu har'a qalbiin cabte kalaas. Wallaahi laziim anuu miira keessa jira. Jigaayo tadiimtuu maal dhoyti lubbuu. Lakki abbeen taphanna maal taate? Bishaan maal? Dhugaa miti. Taphachaa. Lada mucaayoo ittiin kaasinaa ijoolleen diddiimtuun ammuma mucaa